gochuu hin dandeessan abiyyiin hamma eessa abbaa kee lixxare hudduu haadha keetti ol deebisee kaameme deemi hudduu haadha keetitti seenika mee maal haadha kee goota amma maal goota gaafa dhugaan ba'u gaafa ilmaan oromoo xiyyiti itti qabdee Hacaaluu idoo waartanuu jettee ajjeestu argine eenyu humni hidhate kan biraa humna mootummaa malee eenyutu hidhatee dallaa maatii Hacaaluu irra kan naannee jiru isinii warra hidhate miti warri hidhate kan biraa eessaan dhufeetiin maatii Hacaaluu irratti waraana labseetiin ajjeese eessa meemee fidi kaa meemee gadi baasika meerre isin achi jirtu humnooti gaafa humnooti hidhate kan biraa dhufeetiin maatii Hacaaluu doorsiseetiin warra owwaalcha Hacaaluuf dhufee ajjeesu ati eessa abbaa keetii hidhattare ati hidhattee jirtaami akka nama surree hidhattee xiyyitii baadhattee jirtaami gaafa kamii gaafa maatiin Hacaaluu wannoo biraatiin kan biraa qaama hidhate biraatiin dhufee doorsisu gaafa shanee dhufee doorsisu ati eessa abbaa keetii hidhattare dhiira miti re'aati irraan dhorgi turee lammii keerra gaafa yoo tole du'ate osoo dhugaa taate irraan dhowwi ture eessa abbaa kee hidhatte gaafa sana eessa abbaa kee jirtare maalisin biyya maalsin hin qaanfattanuu yuu silaa usuusini mootummaadha jettanii biyya eegaa jirtanuu osoo qaama hidhate qabdanuu qaamni hidhate kan biraa dhufee gaafa lammii keessan ajjeesu eessa abbaa kee hidhatte re'aati hin jirtuure maali dhare maasoba gannuti guurtu nuti daa'imana ummata Oromoo kun waan beeku doofaa durii weeseetanii sin doofessu ummata Oromoo illee har'allee akka doofaatti ilaatan har'a ummanni Oromoo sinitti bare maal abbaa keessanii fiddan gaafa soba wannoo gotan ilmaan Oromoo sabboontonni har'aati ilmaan Oromoo haati Oromoo ani gurra kiyyaan dhaga'e maal jetti beektaa haati Oromoo haabiyyiidha kan nu ajjeesu achi dhaabbattee waraana dura dhaabbattee haabiyyiin nu fixa gaafa seen jettu dhugaa rabbi ani ufitti boonee bagan dhala dheewu sirraa jedheen dhaggeeffadhu dhuguma Oromootti dhalachuu kiyya hin gammade maaliifi waraana sana hunda bira dhaabbattee haati Oromoo haabiyyiin nu fixee haabiyyiin nu ajjeesee jettee gaafa siin isinitti dhaadattu argine kanoo hin dhoksita kanoo maqaa kee hin dhoksita maal gootaree har'a uummata Oromoo hiiteen maal gootee hin dandeessu abadan hin dandeessu maal goota har'aati diimokiraasii jettee gadi baatee nuun lallabdu kuni hayyoota Oromoo fi beektota Oromoo dargaggoota Oromoo beekatti daa'ima waggaa 16 hidhaarta daa'ima waggaa 14 mana hidhaas umurii kanaan silaa baratee waa'ee lammiisaa waa'ee akkamitti baratee guddatu akkamitti biyya isaa tajaajilu kan yaadu har'a mana hidhaa keessa mucaa waggaa 13 fi 14 hidhamtee jirti bukuugee kana addunyaan humna argite maal siin jetti siinii har'a diimokiraasiin taabbe meemee ijoollee xixiqqoon maal hojjattee biyyaa baqataatti maal hojjatteeti kan isiin maatii irraa baqattee daggalatti galtee har'a doorsifamaa jirtu ijoollee waggaa 13 fi waggaa 10 dhiira waan taate hunda mana hidhaatti guurtee dubartii shamarra mana keessa guurtee mana hidhaatti guurtee ati har'a afaan qabeettee dubbatta biyyan bulchaa jira jetta diimokiraasii biyya kiyya keessa jira jettee afaan guutuu dubbatta ati eenyu meera diimokiraasii kamidha ati biyya bulchaarta biyya namni gadi ba'ee ol hin deebine moo manatti dhugumaanatti dhiira biyya bulcha jetta sodaattu jechuudha gaafati mo'ame jettee harka kennatu yoo magaafa ta'e beekta gaafa mo'amuu kee arginu nuti gaafa Hacaaluu ajjeeftu gaafa Jawaar Mohammad mana hidhaatti galchitu gaafa kana nuti mo'amuu kee gaafa san argine ummanni Oromoo akkati mo'amte akkati biyya bulchuu hin dandeenyellee gaafuma kana si argine nuti dhiira waan jedhamtu gaafa mana hidhaatti guurtee waan dhiira jedhamtu jechuudha dadhabdee jechuudha sammuu keetii mo'achuu dandeessu kaa siyaasa maal beektaa usile baratteeti biyya ka bulchaartu ati sammuu barate qabda ani dhimeeti kaani wallaaltuun kuni yoon ummata bulchaa jiraadhate ummatatti gadi ba'ee dhaadadheetiin na eeggadhaa isin fixaan jedhu gadi ba'ee ummatatti jechuudha ati beeki qoyyaa isinitti agarsiisa likkii keessan jette beeki mootummaan biyya bultu yeroo jalqabaatiif jechuudha seenaadhuma biyya addunyaa keessatti mootummaan gadi ba'ee ummata isaatti dhaadatu Dr. Abiyyi qofa argine nuti sima qofa argine mootummaan gadi ba'ee ummata isaatiin qoy isiniifin godha boolla isinii qota jedhee ummatatti kakatu si qofa argine duuba isini Hacaaluu ajjeeftan maatiin akkana waallanne gootan har'allee maatiin waraanaan ukkaanfamanii jiru kuni soba miti maatiin Hacaaluu har'allee waraanatu eegaa jira akka ilmaan Oromoo itti waliin argine godhamanii jiran
maal godhamani maatiin Hacaaluu maaltu irratti hojjetame wanti ta'e irratti hojjetamee jira wanti ta'e irratti hojjetamee jira maatii Hacaaluu eeyyeen isaan dhugaa kana inuu argaaranii beeki maatiin Hacaaluu wanti ta'e irratti raawwatameetiin jira maaliif ilma isaanii namni obbolaan isaa firoonni isaa namooti isa jaallatanuu fi isa dinqisiifatan awwaalcha isaa irratti argamuu hin dandeenye sababa mootummaa kana firoonni isaa jala du'anii jiran Hacaaluu namoonni isa jaallatanuu fi isa kabajan achi irratti argamuu hin dandeenye du'a Hacaaluu irratti duuba haatinii fi abbaan Hacaaluu garaan hin gubanne seete kanatti waan ta'e irratti hojjettanii jirtanii malee maaliif ilmaan Oromoo irraa eegaa jirtanii amma guyyaa har'aa maatii Hacaaluu irraa maaliif eegamaa jiran namni uummanni maaliif eegamaa jiran irraa maal haa ta'uuf amma maal goota sobde diraama hojjatte waa meeqa goote dadhabde uumaa takka fiduu hin dandeessan jaarraa 21 qofaa keessatti waraanaan hin bulcha qawweedhaan uummata bulcha jettee beeki uummata ibidda jira beeki amma beeki dargaggooni qubee jenereeshiniiti ibiddaa beeki ibidda ofii keetiif ibidda moo harka keesse essa bakeetiin keessaa baatama mee eessuma qabdee keessaa baata mee imiti mee essa bakee qabdee keessaa baata situu ibidda harka kaa'e duuba namni si baasu jira achi keessaa hin jiru ilmaan Oromoo garaasii laaftoo jirtu kana booddee si gaggeessiteetti ati hin beektu malee biyya Itoophiyaa bulchaa hin jirtu beeki bulchaa jira seeta malee biyya Itoophiyaa bulchaa hin jirtu gonkumaati biyya Itoophiyaa bulchaa hin jirtu mee ilaali ati dhuguma biyya bulchaa jirta biyya bulchaa hin jirtu biyyi erga siin buluu dhiistee bubbultee beeki biyya kan bulchaa jiru maafiyaadhuma abbaa argetu biyyatti taphataa biyya bulchaa jiran jedhin maaloo kuni qaanyiidha biyya bulchaa jiran jedhin biyya bulchaa hin jirtu ati akkasiidha amma sirkaa baate sitti hin deebitu wanti sirkaa baate sitti hin deebitu dhumate ilmaan Oromoo immoo qeerroon keenya kan biyya keessaa fi kan biyya alaa itti muudaa jirtan itti muudaa baay'ee galatooma nama sodaa kee qabu seete ummanni Oromoo qawwee keessa hidhaa keessa affadaa keessi waan barbaadde godhi ati waan barbaadde godhi waan yaada keetii godhi waan garaa keetii garuu ummanni Oromoo akkasitti kennatu hin jiru ummanni Oromoo duris goota sanyii eenyu seete beeki ummata Oromooti kan xaaliyaan biyyaa baase jarri kan itti dibatanii malee itti dibata dudduuba dhaabbatanii kan ciminaan dura bu'eetiin alagaa biyya keessaa baase biyya Itoophiyaa jetteetiin har'a ummata Oromoo itti darartu kana kan lolee baase ummata Oromooti har'allee suni ni jira taaddeen biroo har'as hin jira waaqa guutuu har'as hin jira nadhii gammada har'as hin jira ijoolleen isaanii akkuma jiranutti jira ilaali Jawaari ni dhuunillee waa'ee siyaasaa ati har'a Jawaari ni takka feesbuukii gubsiistaa Jawaarillee mana hidhaa keessee siin garaatu si kaasaati fincaan qabachuullee hin dandeenya ammallee maaliif Jawaar mana hidhaa jira ati feesbuukii cubsiistaati argitee hagas mara hiitee jechuudha waraana itti naannessitee waraana silaa biyya guutuu eegu Jawaariin tokkicha eega har'a argitee dhiirri akkasi dhiirri nama rukutee nama dararee ummata biratti jaallatamu jiru dhiirri hojii isaatiin jaallatamu so ummanni Oromoo Jawaari hojii isaatiif jaallate hojii isaatiif iyyaafii jira har'asi kan isaaf iyyinuu fi hojii isaatiif malee maqaa isaatiif miti dhaggeeffadhu akkasi ati har'a maqaa ummata biratti argachuuf yoo asiifachi kaattesi wanti gootu hin jiru har'a Jawaariin hiitee mootummaa waraana silaa biyya guutuu heegu har'a Jawaariin tokkitii mana hidhaa keessatti eege mee ilaalaati kan har'a Jawaariin tokkitii mana hidhaa keessa eeguufi waraana kuma meeqa itti ajaje dhaggeeffadhu dhugaa rabbiyaan ittiin hin boone kan duraa daraan ittiin hin boone beeki akkasuma si cinquu isaa akkasuma mootummaa kana Jawaar akkasitti dararuun isaa akkasitti fincaan qabachiisuu dadhabuun isaa hirriba dhorguun isaa baay'ee ittiin namoose har'a utuunni mana hidhaa keessa jiru sodaatanii feesbuukii irratti cufan beeki utuunni achi jiru meeqa waraana meeqa ajjeesu yeroo meeqa millata of duuba maaltu na duuka jira Jawaar jira moo jiru of duuka 9 millata jechuudha kana beekta akkasii nuti dhiirri biyya bulchitu gaafa jedhu kan ni beeki
akkasiidha hidhaan uummata Oromoo hin dandeenye qeerroo isin immoo baay'ee ulfaadha warri biyya keessaa illee dararaa sana hunda keessa teessanii waan qabdan hunda uummatachi achi as dabarsaartan warri alaallee warri daaspooraan hundi keessanuu kan hojii keessan dhiiftanii waa'ee uummataa isin quuqee jennaan kana hunda godhaa jirtanuu hedduu galatoomaan isiniin jedha mootummaan dadhabuusaa kufuusaa gaafa argitu maali dhabeetta gaafa ni irmijaa akkasii fudhatu akka inni dadhabee argita ila ummanni Oromoo biyyattii keessatti beelallee itti harcaase beelallee ila wanti qotatu Oromootu qotataa beeki Oromootu yoo Oromoon hin jirre biyyi Itoophiyaa utubaa hin qabdu beeki nuti Finfinneetti naannofnee jirra yoo nyaata asii olitti hin erginu ta'e hundi haadhasii achi keessatti dhumti Abiyyi dabalatee hundi haadhasii achi keessatti dhumti sababiinsa nuti Finfinneen naannofnee jirra meemee Finfinneetti nyaata tokko olitti hin ergina haadhumtu hundi haadhasii meemee amma Oromoo haa bartu warra akkasii isiniin jedha dhugaan Oromoon bagga baate wanti argine eenyu akka tokko si ajjeese argine duuba mootummaan otoo mooraa maatii Hacaaluutti marsee jiru hidhataan kan biraa dhufeetiini qaamni hidhate kan biraa dhufeetiini dallaa irratti utuma jarri achi jiranu dhufee ajjeese jedhanii nu sobuu barbaadan nuti gowwaas se'an yeroo kanatti nuti Hacaaluu akka inni itti ajjeefameeyyuu maaliif akka ajjeefameeyyuu otoo isin gabaasuun eegaliin dura dubbiin nu galtee jechuudha ofii keenyaayyuu wal qabneetiin barre kana booda gowwummaan hin jirtu qabsoo keenya dudduubbeetti wanti deebisu hin jiru Oromoo wanti dudduubbeetti achi harkisu hin jiru ila abbaan fedhe haa hidhamu abbaa feeti hidhi abbaa dhiiste dhiisi akkasiidha ijoolleen baqqalaa baga baatanii lammaan isaanii ba'anii jiranii baay'ee gammadee Oromoo isinis baga gammadanii ijoolleen sun bahutti maaliif ijoolleen sun abbaa isaaniitiif otoo galaa deddeebisaa jiranu dabareen illee ammas isaan geesse hidhamuu isaanii baay'ee yeroo kana keessa jiraachuu keenyaaf illee baay'ee tokko gaddaayyuu baga rabbii isaan baasee kanaaf anis ni ba'u har'a Abiyyi Dr. Maraaraa jedhaayyuan nama Baqqalaa Garbaatii fi Jawaariin ammas deddeebiitti dhiyeessaara sodaadha beek yoo achi beenan dhiisuudha Jawaarii yoo achi beenan dhiisu kan jedhu sodaa Abiyyiin sodaatti jira even rafee bula seetanii yoona rafeen buluu beeki sababiin isaa Jawaar bakkee jira jechuun beeki Abiyyi miti biyyi Itoophiyaayyuu beeki sodaatti dhiira akkasii sodaatamti maal goota dhiirri akkasumas sodaatamti jechuudha so akkasiidha ani akkasuma jedha nagaatti naa bulaa hundi keessaniyyuu